inni qabu durumaa kaasee gara Alii Birraa Feerraa gara Noogoo Walaafaa Adam Haaromfaa dabalatee namooti baay'een ijoolleen Baalee, ijoolleen Arsii, ijoolleen Wallaggaa, ijoolleen Shawaa, Harar iddoo hundumaati bifa garaagaraatiin qabsoo Oromoo baroota dheeraaf qabsaa turan. Bosona keessallee ta'anii reediyoon ijoollee ta'anii dhaggeeffanna ture dursi. Ammas ittuma fufee deemaa bifa jijjiirratee baay'ee mammoottii jabaata akka deeminatti fakkaata. Egaa kana teellatti deebisuu hin danda'amu jechuudha qabsoo Oromoo kana si'achi. Inuma keenya bakka gaari. Tole itti aseennu seena baga nagaan dhufte ammas irra deebi'een jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa nu wajjin tura sagalee keenya kana immoo walitti dabarsaa sheer godhaatii akka nu wajjin turtan abdii guddaan qaba. Obboleettiin keenya egaa qophoofteetti dubbiin hiikuudhaaf asitti. Ati kana qo'ee Salamoon maqaa ittiin kennitu maqaa raadiyoo itti kennuu qabda. Absolutely. So amma akka gidduu kana dhageessetti obbo Jawwarfaa Baqqalaa Garbaa dabalatee keessumaati gara hooggansa karaa kafaa'ootiin kan jiru gara nama 6 nama 7 akkas kan maneedhaatii ba'ee isa duukaas namooti garaagarii ba'aniiru. Warri TPLF faa warri waraanan baay'een isaanii ba'aniiru. Baaldaraas illee ba'eera. Oduun isaa akka dhageenyutti maree biyyoolessaa kana jabeessanii itti fufanii furmaata barbaaduudhaaf waan jedhudha akkan oduu isaa dhaga'utti. Mee otuu san maree biyyoolessaa sanatti hin seenin namoota warra maneedhaatii ba'an kanaa fi qabsoo baay'eetu geggeeffame. Uummati biyya alaa qabsoo baay'ee godhe maqaa isaanii halkanii guyyaa waamaa hiriira nagaa ba'aa embaasii garaagariitti dippiloomaatota garaagariitti karaa hundumaatiin karaa keessanis karaan civic organization iddoo garaagarii jiran hundumti isaanii communitiin hawaasi hundumtuu godhaa ture. Isaanis dabalatee warra maneedhaatti afammaa hafanis hundumaa jechaadha. Karaa biraatiin even waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessatti jabaachuun illee dhiibbaa guddaa akka qabudha. Namooti kan isaan haasa'anii mootummaa kana kan harkasaa duubatti deebisuu kan danda'edha. Sadarkaa sanarra kan ga'edha kan jiranidha. Mee akkamitti ilaaltamee jarreen kana maneedhaatii baasuun kun mootummaan kun maalirratti hundaa'e? Maali yaadite illee yaadame? Hayyee ammallee hedduu galatoomiin siin jedha. Waa'ee sirbaatti dubbattu sirbi keenya injina qabsoo Oromootii akkasumas immoo sagalee gadi fageessitee impaayar Itoophiyaa awwaaltee achi keessaa akka rise again akka maanjaloo jette sanuu jechuu barbaadeetiin kaatama gaafatte kanatti yoo as deebinee jennu karaa adda addaatiin deebisuu yaalee jedha Salamoon because qabxiin kun is actually very important. Maaliif yeroo kanatti Abiy warra kana hidhaa keessaa baase Oromoon 30,050 otoo mana hidhaa keessa jiru abaa'oon akka jiru mana hidhaa keessa jiru warra 5-10 akka namaaf baase jennee ilaaluun I think is very important because context ilaaluu qabna. San dura kan dubbachuu barbaadu Salamoon bakka kanarratti yaadatte taatee TDF naannoo Tigraay Juulaay 21 qabattee jette. Achi immoo ji'ootanitti aane dhuftee hanga Dabrasiinaa kana dhuftee jechuudha. Mootummaan addunyaa especially mootummaan Westiin kuni deebi'aa baha mootummaan USA special ofiisni Biden ofiisni special envoy Tigreen Finfinnee akka seenne haa baatu jedhe. Saniin Tigreen hin baane garuu turteetiin ofii jalaatii wanuma adda addaatiif iddoo deebite jedhe. Gaafa Tigreen baatu galatooma special envoy yaadate taate kan gaafanne kana Tigreen kana nuuf gootee galatooma katti afeemuu nuti godhuu qabaa jechuu barbaadeetiin. So akka ollaa daaraktara akka ollaatitti ji'a 18 waggaa tokkoof cina wanni nuti xalayaa 200 ol barreessine walgahii kaampeen 50 ol goone doolaara 10,000 finnee hidhamtoota akka hiikamtu godhaate dhiibbaa guddaa godhe ture. Yes, akka fedhii kennaa silaa Juulaayii tokkotti bara 2020 gadeessisnee jenna. Nevertheless, nuyi siiksisnee titeelitti deebi'ee jedha. Warri kun hiikamuu jiraatu. Garuma fe'anii haa hiikamanii waan gaafii keenya tureef akkuma gaafa President Biden naannoo Tigreen gadhiistee baatee galatoomaa jedhamullee hedduu baay'ee gammannee galatoomaa jennee jirra. Irratti whatever it is. So that is very important. Sani beekuu qabnaa jechuu barbaadeetiin. Gaafii nuti gaafatte immoo maaliif yeroo kana kaate jettee fi ammallee mi'oof duba deebinee kalaaluu qabnu Salamoon. Namni kuni Abiyyi eenyu
mootummaa akka bulchaa jiru mataa isaa kophaa isaatti fakkii Abiyyi Tiraampiin pirezidaantii Ameerikaa ka durii ka dabre ilaali jedhe. Tiraampi tasuma Dimokiraatii jaalatee dimokiraatii waa godhuu danda'a hin danda'u dhiiga isaa keessa hin jiru. So wanni inni godhu tokko dimokiraatiif yaadee ta'uu hin ta'in akkamitti ajandaa kiyyaaf fageessaa. Aangoo tursuu biraasitee aangootti deebi'uu akkamitti naaf ta'a akka jedhuuf godha jechuudha. Abiyyitti as deebinee Abiyyi eenyu? Abiyyi Oromoo jaalata Oromoof gadde. No, otoo Oromoof gadde duraaniyyuu Hacaaluun ajjeesu. Duraaniyyuu akka ji'a 7 keessatti Wallagga irratti lolan banu otoo Abiyyi gale. Abiyyi Oromoo sodaateetiin Oromoon itti aarteef no. Otoo Oromoon sodaatee natti aarte jedhee Hacaaluun ajjeesu. Jawaariin hin hidhatu jechuudha. Abiyyi Oromooleen jaalatu, Oromooleen sodaatu. Lolaa fi TDF yookiin warri yooboo Finfinnee dhufee fi Abiyyi gadhiise no. Gaafa TDF balbala iddoo geetteeyyuu Abiyyi waraana kana gadhiisne. Waraana Abiyyi. So Abiyyi maaliif gadhiise? Oromoo hooke hin jaalanne taate. Fakkeenyaaf kan biraatiin ilaaltee jettee Amaarri Hacaaluun ajjeestee Jawaar nu hiitee galatoomee kaafee jettee. For as long as Abiyyi mootummaan Itoophiyaa Oromoo ajjeesee Oromoo hidhee jedhee fira jaraatti nama gaariidha waliin dhaabbatan. Gaafa inni garuu Oromoo hiike Oromoo ajjeesuu dhiisee jedhee diina jaraa ta'a jechuudha. Maa because jiraachuu warra sanii du'iinsa warra kana irratti waan argatee jiru jechuudha. So waa hedduu asitti establish gochuu barbaadetiin tokko gaafa si galee gaafatti si deebitee hin gammaddee jettaa. 18 waan kanarra waan dalagneef namoonni hedduu akkuma jetti dalagee jira. Kanammoo kennan beekaa kenna irratti xalaa 100 kaampeenii harka hojiin nu dalagnu akka ollaatitti harka 99 waan mul'atu miti because torbii makana mixatarraa jalqabne senata ofiisii waliin haasofne state departmentii waliin haasofne baateetiin kana godhaa jirra torbee dabre nama 5 dubbadhe torbee kana yoo dubbadhe hin dandeettu garuu wanta akkanaa waan godhamaa tureef waan irratti dhabneef waan itti booyaa turreef gaafiin kun waan deebi'eef hedduu gammaneerra tokko san establish gochuu barbaade. Lammata irratti ammoo ka establish godhe Abiyyi Oromoo jaalata hin jaalatu jenne walii galle. Abiyyi Oromoo sodaata lakka Oromoo hin tuffata jenne. Abiyyi Jawaariin maa hidhaa caaluma jise Amaara gammachiisuu jenne. Har'a yeroo kana keessatti ammoo Jawaariin akka keezii dhamtoota fudhannee garuu special keezii waan qabuufi beekumiinsi Jawaartu gadi bu'e immoo Oromootu Jawaariin dhiisu sodaatuu dhiise moo Abiyyi yeroo kana keessatti maafi Jawaariin gadhiisee jedhe. Maaliif hidhamtoota because harka 99 maneedhaa keessa jirti. Kabay nama akkuma jette nama 5 10 kanatu bahee jedhe. Maaf gadhiisee jedhe. Jawaar gatiin isaa olee deemee malee gadi hin buune. Jaalalli isaa olee deemee kabajaan isaa addunyaaf uummata Oromoo sabaaf sablammii ta'e. So kanaafiyyuu Jawaar gadi xiqqaatee humna hin qabu. Kanaafiyyuu amma caccabsinee jirra akka Tigraayin biyya warra Jimmatti tokko goone jennee dubbate sanoo akkasii miti. Sanammoo Abiyyi garana Amaarri bakka booda Jawaar nu fayyadu gadhiis jette hin jenne itti aartee maraataa jirti Abiyyi. So Abiyyi wanni Jawaariin hidhamtoota kan hiikee fi ajandaa kiyya naasisaa ka jedhuuf garuu hoo ajandaa kiyya naasisaa kanaafiyyuu amma Oromoo gammachiisaa fi miti. Because Oromoo irraa sodaallee hin qabu jaalallee hin qabu tuffii qaba jennee walii gallee jira. Abiyyiin ka hiikse inni guddaan international pressure. International pressure ammoo waa sadii irratti pressure goote. Hidhamtoota hiikuu warra TDF tanniin OLA warra terroristii kanarraa baasee marii biyyoolessaa haa ta'u marii malee hin jiru. Waggaa lamaan dura Abiyyi Jawaar faati marii jala gaafataa ture jechuudha. Waggaa lamaan booda eega biyyi jiddee eega ikonomiin jiddee eega dippiloomaasiin badeen booda achitti deebi'ee jira dubbisaa jira. Otoo Abiyyi filannoo kan itti dhiibaa ture injifatee jiraate taate President Biden gaafa injifatu asitti Trump otoo bu'aa jiru Trumpiin hin mari'anne. Maaliif? Because injifatee jira karaa haqaatiin injifatee jechuudha. So otoo filannoo haqaan injifatee ta'e Abiyyi wanni Jawaariin fa'aa kadhatu wanni marii biyyoolessaa godhu hin jiru. Because filannoo inni deeme kaabaan keessa jira kakafaan keessa jira filannoon sun filoosuu shaamiti. Addunyaa waa ittiin wanni inni godhuu danda'u tokkoo fi tokko qofa. Kana jedhanii waan itti maniif godhanii jiranii dhiibbaadhaan dhufe kun waan illee akkuma jirti jiraachuun waboo jiraachuun TDF of course faaktarii guddaa qaba garuu the main number 1 bakka kana irratti kan namni galuu akka galu Abiyyi all of a sudden Oromoon garaa nyaattee yookiin ammoo Oromoo sodaateetiin yookiin ammoo Amaaraan aarsuu fi yookiin ammoo gatiin Jawaar gad bu'eetiin miti Abiyyi ka Jawaar fa'a
keessattuu Jawaariin kan manidhaa kaaheefi because alternative biraa hin qabdu jedhanii kilee waan ta'aniif that need to be understood saniif bahee ka jedhu isin jechuu barbaada. Itti fufeetiin kaawwan amma kana maalaa jettu itti afuufumoon dubbatu yaada qabdii kana. Wanta kilee akka gotu barbaadeen ture yeroo caalaa barreessaa akka turtanii isinis organizationii marraa isin gaggeessitanii diplomaatota garaagarii qopheessaa akkasiin turtanii hundumatu beeka. Garuu Jawaar hiikamu multifactoraalidha malee isaati gahee nama tokko kophaa miti kan jedhan immoo jiru karaa tokko hin ilaaltu. Civic organizationii baay'eetu jira Oromoon kan inni qabu human rights baay'eetu jira. Akkasumas hawaasi garaagarii qooda garaagarii diplomaatota wajjin warra koongiresii wajjin haasaa turan jecha yeroo garaagariitti isa kan hundumaa consider ta'eeti jedhee mati yaadaan keessan qophaan ittiin fakkaatu akka yaadatti miti. Bakka sanirratti kileersii godhee jedha Salamuun kiyya absolutely shakkii tokko malee dhibbatti kan jechuu barbaadee jedhee sharii asii daayisporaan goonee kanatu achitti dhiibisiin jechuu qofa. Exactly, okay. Olii galleem naa galeera. Akka garmalee nu hubatamne barbaadeen si maal jalaatillee. Actually meeqa bakkuma kana irratti hin dubbadhe. Nama folchi deeqata akkanaa kennita Salamuun. Okay. Oromoo keessatti wannan ana akka biyyatti natti dhaga'ame haamilee na cabsu yeroo baay'ee foon lafa jiru arraagessi samii irratti wal lolaa jedhan. Namni keenya manedhaa keessa jira. Oromoon Jawaariin naa baasiif miti ka qabsaa ture. Jawaari gaaffii qaba. Gaaffii santu manedhaa isa galchee jedhe. Gaaffiin sun hin deebine. Nuti ammoo namni gariin because amma ati jettee otoo hin ta'in uummata keenya keessa negatiivii hedduun argee jedha. Sigalee kireeditii baay'ee fudhataa jirti. Bara akka ofii goote jedhaa jirti. Ani iyyuu haa godhu maaf akka nama garaa gubu because biyya alaa kana teenyee Salamuun wanti godhuu dandeenyu mallaqa kennuudha warra oboo akka gargaaranii kun ammoo dippiloomaasii godhuudha. Kana hoo dandeette faana ka'ii godhe mallaqa kenni hiriira bahe. Yogguu nuti Twitter kaampeenii 50 ol goone siin jedhu guyyaa 18 kana keessatti hiriira hedduutu bahee jedhe. Uummanni keenya fakkeenyaaf Washington DC fudhadhu. Oromoon xiqqaatti 10,000 jira. Minnesota 40,000 jira jedhan. Hiriira meeqatu bahee jedha. Washington DC ka biyya alaatii dhufu malee uummanni jiraataan Oromoo ka Washington DC keessa jiran akkamtu bahee jedha. Ka hin baane kana nu'uu ani dhaaba ollaarra dadhabadha because dhaaba sani ka keessa beekee jedhu si galee walga'iisan kaanirra taa'ee jedhee garuu raajiin ati maaliif akka namni si galee automatically yoo ani shaayin ta'ee an dubbadhee jedhee bahiinsi qabsoo fakkeenyaaf warra kafaa'oo kara nagahaa dadhabiinsa OLA waboo fakkeessuuni annaaf hin galu Oromoo biratti galee yoo kana dubbatame bakka Jawaarfaatii baatee gammadan akka waan gaddiinsa waboo irratti fakkeessee namni gariin haasa'e. Negative akkanatu bakka baay'ee jira. It is very counterproductive. Absolutely. Amma dhugaa soofannaa wanti gidduu kana torban arfan shanan darbee kan torban hin gahinaa isaa ture isa wanti kaaste kanaan maaliif Oromoon wal nyaataa maalii walitti galagalaa jettee naa kaastu faaktarii baay'ee of keessaa qaba jechaadha. Jibbiinsas immoo natti hin fakkaatu karaa baay'eedhaan waan garaagarii. Karaa tokko siyaasii ofuma isheetiif biyya Ameerikaa jiraattu sin halkanii guyyaa ol boo'eessanii dhukkee olirraa kaasanii mati deebi'anii filamu kun haaraayyuu isinitti ta'uu hin qabu. Oromoon immoo reefuu jalqaba isa kana jechaadha dimokiraasii sana aadaan keenyas safuun keenyas iddoo garaagariitti cabee immoo fanna baay'ee walitti dafnees immoo olamannaa walirratti dafnee kana. Kana gara fuulduraatti wayyeeffataan eemanii yaada karaa tokkoon. Waan tokko kaastee masila Jawaariin fa'aa dhiibbaan international organization kan isaan dhiibbaa irratti kaasanii isaan kana manedhaatii baasuun lubbuu isaa dheereffachuudhaaf jedhee wanta inni yaade Abiy malee Oromoodhaaf miti kan hin jedhudha. Gaaffiin international community'n kan inni kaasu isinis kan isin gaafachaa turtan miidiyaan keenyas kan inni irratti haasa'aa ture civic organization kan inni irratti haasa'aa ture hidhamtoota Oromoo hundumtuu hiikamanidha. Isaan yoo hiikamanitti nageenyi biyyoolessaa mareen ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf immoo innaa ta'ee mareen biyyoolessaa ta'uu qaba kan jedhee jalqabe adda bilisummaa Oromooti. Ibsa kan baasaa turan daawwiin ibsaa utuu sadarkaa marran kee'ini kan inni halkanii guyyaa waawwaataa ture. Isa kana ture jechaadha. Isaan kana mana keetti amma Jawaar kana kophaa hiikuun rakkoo Oromoo keessa jiru hiikuu hin danda'u. Isa jedhu jechaadha gaaffii. Bakka lamatti walii gargar baasnee ilaaluu qabna Salamuun. Keenyaaf atamma haadhaaf abbaa qabdaa yookiin ati ijoollee qabdaa namni haati ta'ee yoo dhattee si dubbattu
maal dubbatettiin shakkitu because haadhatan teetika waan gaarii sii dubbatti mucayyoon tiyya cimtuu addunyaa kanarra jirtu sii jetti. Abbaanis yoo dhaqee jedhee mucayyoon tiyya cimeensi sii ka addaatti samiirraa dhufe jedhee itti dubbate jedha. Ati ammoo manatti haftee hin shakkitu because confidence qabda jechuudha. Oromoo keessatti waan confidence akkasiin jiraatiin warri garii warra ABO yookiin WBO deeggaru Jawaar bahee qabsoo Oromoo kana fudhatu waan ta'eef kanaafiyyuu afoo dhaabbachuu qabna. Warri kana nagaha ammaa WBO'n gubbaa bahee miti amma WBO eenyutu danda'ee jedha. WBO'n achi dhufee jedhee nu fixaa of malee aangoo qonna godhaa. Kanaaf jedhu sigilee zero sum game fakkaata qabsoo Oromoo garii keessa olaatte jettu akka qabsoo naaftanya jechuudha. Maaliif Jawaar bahuun hidhamaan tokkoyyuu mataa isaa tokko bahee jedhee qabsoo Oromootiif ni dha'ee jedha malee gadi hin xiqqeessu. Jawaar marii sararratti deemuun otoo ani confidence qabadhe Jawaaroo deemee kafaa ABO gatee deema. I mean logically otoo ABO maneedhaa keessa jirtu. Otoo WBO'n bosona keessa jirtu malee akkamii gootu eenyu wajjin goota eenyuun bakka buutu Oromoo kamtu si dhiisee jedha. Garuu hundi akka Oromootti ka beekuu qabnu Jawaartu deema haa deemu. Inteenne ilaallaka because wanni inni fidu tokko hin jiru warroota kanneen dhiisee. Garuu kaaniin argaa jiru Salamoo otoo inni achi hin gahin asitti Oromoo keessatti kan hin argee jedhe ofii yaada kanarra gahee jedhe otoo ati achi dhattee Oromoof dubbataa hin beekne asitti maqaa si balleessan asitti maqaa si kennan asitti akkam si godhanii maqaa si caccabsanii hamilee jedhan. Jawaari kafaa'oon kophaa isaatti mootummaa kan hojii mari'ateetiin wanni inni achi bitee Oromoo gurguru tokko hin jiraatu hin jiru. Ana sotuu taate si galee otoo Jawaar Faatimaa itti fudhanii marii kanarratti deemne jennee wichi hin deemne jennee fedhii ka qabnu hin deemne because akkuma ati jettee Daawud Faati jalqabarraa marii kana gaafataa turan waggaa lamaan dura marii kana malee wanti ta'u hin jiru marii mari'attee transitionii deemta TPLF maal feeti Tigree maal feeti Oromoo maal fe'a Somaalee maal fe'a jettee murtii murteessite jette marii kanatu barbaachisaadha garuu Oromoo keessatti kan hin argee jedhee otoo marii san bira iyyuu gahin hadhuma maqaa qophoofnee qawwee bitanneetiin mee Jawaar akka hin deemne qawwee san kafaa'oon akka hin deemne that is what rakkoon Oromoo keessa jiru dhugaa dubbachuu kan dandeenye walitti naafa wal harkisu wal cabsu ani kan hin argee jeesalam akkuma duratti ati na qajeelchite jette baga na qajeelchite si galee because namni misunderstood godhuu danda'a akka jechuu barbaadee jedha akkuma ati jette dhibbicha international pressure jechuun barbaadee malee ollatu kana godhee jechuun sun dogongora akkas hin taane kan hin argee jedhee yogguu ati qabsoo Oromoo kana keessatti adabattee mana teette namni sitti dubbatu hin jiru. Gaafa ati godhuuf kaate maqaa 99 sitti bahee jira. Namni argee jedhe si galee gaafa ati qabsoo kana keessa adabattee manatti galtee jette namni waa'ee kan kiyaasoo hin jiru. Garuu ati godhuuf baananii ati immoo double agentidha. Ati immoo WBO jibbita. Ati immoo ABO jibbita. Ati immoo maqaa 99 kan akkamitti akka dhaabuu dandeenyu rabbi hin beeku. Garuu seenaa asirratti Oromoon akkas jechuun waan meeqa kaasuun siyaasa kana keessatti is it really new or frustrating? Maaliifin si jechuu barbaade amma Ameerikaa keessa fudhatu. Keessumaa yeroo Obaamaa fi Hillary Clinton waliin dorgomaa turan baay'ee ho'aa ture jechi kun. If you can understand get out of the kitchen get out of the kitchen ni jira. Maal jechuudha yeroo ati step out gootee publicii fuulduratti baatu waan baay'eetu gad dhufa. Warra celebrity garaagaraa politicianota garaagaraa isa takka ati jireenya isaaniitti akkas godhanii hin beekne jettetu gadi yaa'aa dhufe jechaadha otoo hin jaallatin. Kuni warri biyya alaa teenyee akkaataa biyya alaa siyaasi biyya alaa keessa itti deemu kana argaa oolu dibeetii garaagarii deemaa jiru irratti duulaa oolan kana arginu uummati keenya akkas gochuun irra hin jiru jennee komee kaasuun xiqqoo. Okay, I think haasaa kan baay'ee naa ta'ee jira. Because yaadota Jawaar maal jedhaa namni paablikatti bahee jira tishartii adiidhaa jira dhufee barumatti waaqataa oolaa jedhaa miti. Bakka itti baasnee ilaaluu qabna kanatti si deebi'ee jedhaa kaan fixee jedhaa kanatti si deebi'ee jira. Dhumatti ka fixuu barbaadeen jedhee soo kanaafiyyuu kafaa'uun yookiin Jawaar bahee bareedaa gammannee jirra haa deemu bakka deemu. Kan waan tokko ka beekuu qabnu. Jawaar kafaan kophaa isaa achi deemeetiin wanneen Oromootti gurguru tokko hin jiru. ABO maneedhaa keessa taa'ee WBO bosona keessa taa'ee hin jiru. Kanaammoo konfidensii irraa qabna. Kanaaf yoo inni deemee harka dhoofnu akkasitti ilaalee jira. Kaatamma jette kanattan kaasee jira kaama politikaa jennee. I guess Salamoon politikaa Ameerikaa keessatti illee hirmaadhee jira. Campaign irratti illee hirmaadhee jira. Major hirmaa keeyyuu politikaa saayinsiidha. Mucayyummaan teennata Oromoo takkayyuu amma fi amma haaroo fiigaa jirti. So politikaalii
ishuu ati qabdee irratti si attaak godhamsii galee. Maali namni gabrummaa keessa jiru fakkeenyaaf saba Tigree wajjin illee dhiyoo kana dalaguu argee jira beektaa. Amma fakkeenyaaf Oromiyaan dhaabbilee Tigree keessaa dhaaba jabaa tokko garuu dhaabbilee hedduutu jira. Warra wajjin illee dhufnee dubbannee jirra. Warra biraa wajjin illee dhufnee dubbannee jirra. Salama argeen jira. Yes, Martinuu, because this is competitive, the fittest have to come forward. Because sani kasi jabeessii galee harkifamtee yoo keessaa baatee jette then you are truly si galee readyidha bilchaattee jirta jechuudha. Kanan saba biraa argee jedhu maybe akkuma illee ta'uu ni danda'a because this is an opinion lama gochuun sirbaa bahanii morman dhuffatanii jedha miti hiree Oromoo ni barbaada. Kaati deemtuuf naa gala garuu ka arraajin ta'ee jedhee Salamu. Qabsoo Oromoo kana keessatti tokkoffaa haarawaa naan jette haarawaa miti. Gabrummaan kenna haarawaa miti. Waggaa 150 so maybe rakkoommaan nu keessa jiru kaansari maan nu suqaa jiru kana wayitaa maybe that's what it is because Oromoo yoo xiqqaate persentii 40 Tigreen persentii 6 akkamitti biyya gaazexummaa bulchiti. Har'a ka aangoorra jiru ilmaan googanaallee ta'anii warra keenya Amaara ajjeessuun agarraan. Tigree ajjeessuun agarra. Somaalee ajaru. Garuu Oromoo ajjeessuun gadi baastee maneedhaa keessaa bineensa nyaachiste reeffa namaa keessatti. Ani agarra akkanaa kana. Maybe kanaaree diiziimaan kennayyuu kanaa kan hin jedhu akka ilaalcha kiyyaatitti kan Oromoo keessatti argee jedhee competitiveness si galee advocacyidhaan deema. Advocacy kan kee jabeessee atillee jabeessite kanarratti wal morkuun sirriidha. Because atillee kan kee mul'atu barbaada. It's a human nature business. Suuqii yoo dabalate ande garuu kan hin argee jedhee si galee maqaa sitti baasanii akka namni si wajjin dalagne kan godhan yeroo baay'een argee jedhe. Laali ana qofaaf dubbataa hin jiru. Hedduu ijoollee hamileen cabee keessaa argee jira. Obviously akka hamileen nan cabinatu argaa jirta. Engadduma gongora tokko irratti waan ta'eetiin caccabsamaa ture na agartee jirta. Kanaafuu garuu I don't know. Mee akkasuma jedhee biraa dabarsina. Yeah, no, I know. Naa gala namooti baay'een hiriirdasuma wajjin haasoo miidiyaa irraa kan fagaatanii jiru waan akkasii irraa kan ka'edha. Waan ati haasoftu sirriitti hin beeka naa gala. Unumaan yeroo miidiyaatii waan meeqachaa oolu. Isaan Ameerikaa rakkoon keenya kaayyoo sana bakka hin ga'udha. Wanti nuti beekuun nurra jiraatu immoo diinni immoo akka nuti amala keenyas beekee nuti warra dafnee salphaatti cabnus ta'uu yeroo baru tooftaatti qopheessachaa akka namoonni nu cabsaniif. Diinni keenya waan beekuuf xiqqishuma keessa buusaa ati Oromoo cabsitee si ajjeesta. Exactly. Amma Oromoo baay'een na dhaggeeffata rakkinni keenya inni guddaanii waan sooshaal miidiyaa irraa waan arrabsoo waan maalii kana kumaatamaan taa'ee dhaggeeffata malee isa quubna gara qabu baay'inaan taa'ee dhaggeeffatu ta'ee seenaa laaltu miidiyaa irraati. Yeroo baay'ee nan ilaala deemee waan maal akka inni fakkaatu. Anyway, gara toopikii keenyatti deebina. Okay, obbo Jawariin fa'aa baasuun dhugaa Laali miidiyaa irratti otoo nama anaafsi wal kaanee wal arrabsine viyuun kenna. Akka baay'atan beekta. Oh, absolutely. Garuu walgahii Oromoo yoo yaamtu namni dhufu walgahii warra Tigriyaan darbee inni affeeramaa beekta. Waggaa tokko almost ji'a lamaa fi miti deemanii nama kumaa gadi hin seenu isa lama. Every Saturday walgahan kumatu seenee jira. Oromoo gaafa rakkoon tokko ka'e gaafa caaluun du'isan akka taane agartee jirtaanne hadha tokko yaamtee dhufee hin jennu. So that is really something that maali akkamitti rakkoon kumamin waan itti haasa'amuu qabu jedhee waan laalu. Exactly. Amma dhiyoo kana yoo gaaffiin kaasaa ture tokko amma adda bilisummaa Oromoo innaa fudhattee namni adda bilisummaa Oromoo jaalladhu jedhu hin jiru Oromoo keessa. Dhugaa maasoo fenna laphee keenya keessa seenaa keenya hiriyyaa keenya abbaa keenya obbolaa keenya baay'eetu dhabee jechaadha. Garuu gaafa adda bilisummaa Oromoo ol gahii waamu yookiin immoo kafaa olumtuu gaafa ol gahii waamu namichi hin bahu hin jiru. Gaafa olaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhu gaafa inni fundraisingidhaaf namooti waaman immoo namichi hin bahu hin jiru. Maaltu deemaa jira uummata kana keessa ni jedhu gaaffii jechaadha waan baay'ee of keessaa bunaa. Mee gara keenyatti deebinu. So amma gaa obbo Jawar obbollee jiraatiin qotisuu gootulee yaadanaa fi Jawarii mana hidhaatii ba'uun isaanii hunda keenya gammachiise. Mana hidhaa sana argeeranii jakooti waggaa meeqee keessa taa'e wanta achi keetti namarra ga'u waan guddaadha. Waan amma hin jennedha. Sana keessaa nagaan ba'uun gaariidha. Akkuma sila dubbatte gaaffiin guddaan Jawar fa'aa Boboqqalaan fa'aa mana hidhaatii ba'uun namni shanii abaa'uun bal'inaan bosona keetti hafuun waraanni bilisummaa Oromoo hooggansi abaa'oon karaa nagaan qabsaa'ee akka jirutti mana hidhaa keessa kumaatamaan taa'uun jijjiirama tokko iyyuu hin fidu.
qabsoo karaa nagaatiin naannoo rakkina naannoo Oromiyaa keessa jiru hiikuudhaaf. Har'a innaa ilaalte naannoo Oromiyaa caalaa gandi rakkina keessa jirtu hin jirtu Itoophiyaa keessa. Naannoo Amaaraa innaa fudhatte lolarra hin jiran isaan Tigiree ejjinee ol lolan malee walii isaanii ol lolaa wal ajjeesan jiran. Naannoo Tigraay innaa fudhatte wal bira godhaniitu Abiyyi lolaa jiru malee walii lolaa hin jiran waan jiran. Abiyyiitu dhaqee isaan ajjeesarraa kanatti. Somaaleen akkas iddoon kan biraa akkas. Naannoo Oromoo keessaarra Baalee keessatti beelatu uummata Oromoo fixaa jira. Arsii keessatti uummata Oromoo beelatu fixaa jira. Boorana keessatti Gudii keessatti beelatu fixaa jira. Wallagga keessatti akkasi. Isarratti immoo Abiyyiin lafarraa rasaasaan uummata gubaa mana isaarratti gubaa dhiya Oromiyaa innaa fudhatte beegii keessa innaa fudhatte gara Rangadee Mandii kana Najjoo kana keessa innaa fudhatte Horguduruu keessa innaa fudhatte dhiya Oromiyaa dhiya Shawaan keessa innaa fudhatte Gujii Boorana Kaarrayyuu keessa innaa fudhatte Walloo keessa innaa fudhatte gajjallaan abiddaan rasaasaan gubaa gararraan immoo boombii irratti roobsaa oolachaa. Rakkoon akka Oromiyaa keessa jiru iddoo biraan jiru. Rakkoo kana hiikuuf silaatii warra inni isaa ilaalu warra kafaawasa ta'u warra abaawasa ta'u isaan kana lamaan meenili kan dubbii kana hiikan. Isaanii wajjin ta'a malee isaati sila wanti kun hiikuu hin danda'u. Jawwar faa'in waayyuu mana hidhaatii ba'uuni mana hidhaatii ba'anii hidhaasa guddaatti galanii kan jedhanii yaadan jiru maaliif amma dheengadda Abiyyi yeroon haasa'u dhaggeeffatteetti yoo ta'e warri keeziin isaanii jalaati irraa ka'ee mana hidhaatii baafamanii keezii isaanii deebisanii luqqisuu dandeenyaa kan jedhu warniingii tokko haasa'eera yoo dhaggeeffatte ta'e. Jawwaruma fa'i warniingii ergaa jira. So haasa'uu iyyuu hin danda'an sadarkaa isaanii hin geenyetu jiraachuu malaa jedhu namoonni yeroo isaanii akkamitti ilaaltanii waan kana. I guess dhagahee jira kan inni dubbatillee dhagahee kan namni illee dubbataa jirullee dhagahee jira ammoo maal godhuu qabna because at the end of the day santu murteessee jedha. Abiyyi akkuma duratti siin jedhe Oromoof yaada hiyyaadu jennee walii galle. So ajandaa intirestii ofiitii fi yeroo ofiitiif godhaa jira jechuudha. Kana jechuun ammoo akka nama tokko sammuu yaadu tokkootitti jarri hiikamuun ammoo waan pozitiivii waan welkaamidha. Akka filannoo kijibaa deeme filannoon sun ammoo wanni inni barbaadee jedhe legitimacyidha. Legitimacy san argachuu hin dandeenye. Deemee bakkuma kalee abaawoon isaan jedhe hadda deebi'ee godhuuf deemaa jira. Kana ammoo Jawaar yes dhageettii qaba fudhatee fi Oromoon waan Jawaar kophaa isaachi deemee godhuu danda'a. Jawaar godhanatti hin fakkaatu. Jawaar inni deemuu qaba jedhee yaadee jedha. Garuu hoo achitti waan tokko abaawoon hin jirre abaawoon mana hidhaa jiru. Eenyu bilisoomsite sigalee abaawoon mana hidhaa taa'eetii fi I don't know like fakkeenyaaf sigalee si ajjeesaniitiin wayaa si bitanii dhufuu jechuudha akka yaadatti yookaan immoo mana siin jechuudha si awwaalanii si mana hidhaa kaa'anii ofii mana haarawaa ijaarraa jenna. Eenyuu fi I don't know Amaaraaf natti fakkaate malee Oromoodhaaf miti. So kanaafiyyuu gara tokkoon hiikamiinsi Jawaar walii gallee jirra hiikamiinsi garee warra kafaa'oo kuni bareedaadha. Abiyyiin gaafii addunyaan gaafataa turte kaahee jedhe. That is good. Kanammoo kaawwan ammoo maaf hambise sigalee yeroo kana keessatti ka addunyaan gaafataa jirtu olaalte jettee wixata jimaata jara hiikanii wixata President Biden isaa bilbilee jedhe yeroo jalqabaatiif laal gaafa TDF Abiyyi Tigraayin hin seenu jedhe Biden bilbileef garuu gaafa hidhamtoota Oromoo hiikanii Biden bilbilee jedhe positive waan ta'eef encourage gochuudhaaf jechuudha. It is a big news addunyaa Anthony Guterres everybody tweet godhe everybody dubbisee Abiyyi jedhee jira jechuudha because hidhamtoonni sun otoo baaliin jaraa gadi bu'aa ta'e gaafiin Oromoo dhagahamuu baatte why would they call obviously Abiyyi ammoo Oromoo garaa nyaatteetiin Amaara diina godhataa no ka inni Oromoo fixeefiyyuu Amaara gammachiisuuf Amaara ammoo jaalatee otoo hin ta'in viizhiniin jaraa tokko waan ta'eef walitti dhufee jedhe jechuudha. Oromoon duubatti hafte kun ammoo asitti haftee warri bosona ta'e eenyu wajjin mari'atte nutti hin fakkaatu. So kanaaf wanni anaka yaada kiyyaa wanni Abiyyi dhiisee fi akkanatti ilaali jedhe. Qabeenya yookiin mana yookiin manaatti keessa galtu keessaa alatti si ari'anii qorra keessa si bulchanaa jennu. Gaafa kaan ammoo inni qorrattee torbaan tokkoon booda bakka as deebi'ii balbala afur buliisiin jedhan hin gammaddee jetta. Because qorri si fixe kaa. Gaafa kammoo okee deebi'iitiin filoorii tokkoffaa sii kenninee jirraa jedhan. Bari manni guutuun kan keetii bara. Manni guutuun kan keetii amma immoo kaleewaa ala bulaa turtee fi amma manatti deebitee jirta ijoollee dhibbaa wajjin hin gammaddee jette si mannee jira. So Oromoo mirga isaa saabee qabeenya isaa abaaboon qabeenya uummata Oromooti. Kafaa'uun qabeenya uummata Oromooti. Oboon qabeenya uummata Oromoo saabee qabateetiin achi booda tokkoon si galee yeroo ittiin dheereffachuu fi common sense because anayyuu yoo ta'e because Abiyyi nama akkamiiti jennee tarkeessinee ilaalu nama namaaf yaadu
biyya kan lolan kanan geessu sidaatu walmaaf yaadate oromummaa dhiigni isaa keessa jiraatu jette Hacaaluu hin ajjeesu Jawaariin faana ni dhufu akkanatti Oromoo wallagga waggaa sadii boombiidhaan hin gubu. Otoo xiqqoo naasuu qabaate isa waliigallee eegaa biyyi wanni inni ilaalaa jiruuf intarastii isaa ta'e intarastiin sun ammoo kan jennee olaallee jennee akka laata intarastii isaa tokko laal namni mallaqa kan keessirraa fudhatee hadda dhibba sii kenna boru dhibba sii kenna ati mallaqa kan keessirraa fudhatan of course gaafa dhibba sii kenna hin gammaddee jetta dhibba lama borootti itti dhaan dhibba sadii yoo ta'e hin gammadaan so wanni abiyyi godhaa jiru exactly sani malee really mariin biyyoolessaa kan warri kun keessa hin jirre hin ta'u garuu mariin biyyoolessaa ta'uu qaba jalqabamuu qaba dimaandi warra achirratti argamee jiru akkuma ta'uutiin shakkiin qabu confidence trust qabaachuu qabna Oromoo keessatti amantii qabaachuu qabna yoo akkas hin taane waluma hidhaa deemna kan jedhamanii jira so saniif jedhan baay'ee galatoonni achirratti mee amma marii biyyoolessaa yeroo naan confuse yoo kana akka Dr. Abiyyi yoo kana yoo yaadatte waraanan dhaqa jedhee yeroo inni atikiltii keessatti biyya keenya durbaarsaa fi itti galee taa'e tokko warri Amaaraa waa'ee dhaadhannoo tokko uummatanii jennaan immoo hibira haraawwii federaalizimii jedheetu kaasee jira. What does that mean? Inni jedhu gaaffiidha jira. Marii biyyoolessaa yeroo kaafnu rakkoon Oromoo kan naannoo Oromoo keessatti rakkoo guddaatu deemaa jira. Otoo rakkoon naannoo Oromiyaayyuu inni kamiin marii biyyoolessaa waa'ee Itoophiyaa hiikuudhaaf Oromoon yeroo dhiyaatu maal fudhatee kan inni dhiyaatu? Isaanoo even Oromiyaa diiguudhaa fi itti qophaa'aa jiran isaan geographical based structure sana jijjiiruudhaaf kan isaan adeemanii gaaffii Oromoo deebisuudhaaf qophiiyyuu hin qabanii marii biyyoolessaa attamiitu silaa dura geggeeffamuu ni jira. Fakkeenya gabaabinaan si deebisa laafaadha. Guyyaa har'aa kan dogongoruu baadhee Tigraay keessatti boombiidhaan nama 17tu du'e. Gaafa hidhamtoota hiikan jimaata sa'aatii 4 akkana booda Tigraayin dhahanii nama 56tu du'e jedhe. Sitti garuu mariin biyyoolessaa deemuu qaba. Gaafa jawarfaa hiikamanii an bilbilaaniin ture biyyatti yeroon haasa'u naannoo mandii daabbusii fi beekii dirooniidhaan tumaa turan. Sanuman siin jechaa jira bara. Garuu ilaalika. Garuu maal sitti fakkaate? Ol utaaltus gad utaaltus si galee at the end of the day mariin biyyoolessaa deemuu qaba. Mariin biyyoolessaa deemuu qaba. Kun immoo dhaabachuu qaba. Hanga kun dhaabatuuti kan dubbadhuuti lachuu wal bira deemuu qaba dhiibbamuu qabaa siin jechuu kiyya. Ajandaa akkamii fudhannee dhaquun nureera. Marii biyyoolessaa amma Oromoo fakkeenyaaf Kafaawwan jira, Abaawan jira, waraanni bilisummaa Oromoo jira. Marii biyyoolessaatti yeroo Oromoon akka Oromootti yeroo dhiyaatu kan ajandaa mataa isaatii fudhate kan irratti negosheet gochuu hin dandeenye fakkeenyaaf. Wanta waloo ta'e wanta regardless of Abaawan barbaade filosoofii mataa isaatii qabaatu ideoloojii Kafaawwan qabaatu waraanni bilisummaa Oromoo qabaatu kan biraan qabaatanii. Even PP nuti Oromiyaa nuti Oromoodha jennu yoo dhiyaatanii. Akka waliigalaatti kan biyyoolessa guddittiitti yeroo dhiyaannu akka Oromootti wanti gareen tokko fudhatee wajjin dhaquu qabu maaltu jira achi keessa waan irratti walii galle qabna. Once so Salmon ji'a lamaan dura Noveembarii ta'ee Diseembarii keessa State Departmentiin gaaffii kana nu gaafatee ture. Achi gaaffii sadii nu gaafatanii tokkoffaa marii biyyoolessaa jedhanii jiranii Abiyyiin akkamitti ilaaltan? Oromoon yoo Abiyyi maal godhee Abiyyiin amantanii marii kana irratti nu jedhan. Kun ammoo gaaffiin Oromoo maali? Oromoon maal barbaada? Gaaffii sadii gaafatanii jedhanii so maal goonee hatattamaanii Oromoo community liidarii community hunda affeerree jenne especially ka biyya Ameerikaa kana jechuudha. San keessaa kara community 18 dhufee jechuudha. Saalamu akkana irratti wal mari'annee beektota adda addaa illee marsiisne because it's very simple. Yeroo san ka goone dimaandiin kennaa hidhamtoota gadi kamuu si galee lola dhaabuu warra bosonaa kan maqaa terrorizimii irraa kaasee mariif dhufuudha. Very simply waan ta'e si galee waan common sense jechuudha. Gara kaanitti ammoo deebinee jenne Salamoon dhugaa dubbannee jenne Oromoon ka walii galee wanna tokko hin qabu. Waliin taa'eetiyyuu waliin mari'ateetiin itti tume yoo yaadatte taate ummata naannoo Tigraay olaaltee dhaabbilee aga sadiitu jira Tigraay keessa political party garuu TDF-tu irra guddaadha. TDS faana deemanii jechuudha. Even garaagarummaa yoo qabaatanii TDF faana deemanii jira. Ka Oromoo keessa akkasii miti. Oromoo keessatti wasa kaalutu jira seen jedhamu. Otoo Kafaawwan deemee Abaawwan dhiisu, otoo Abaawwan deemee Kafaawwan dhiisu. Wanni yes Abaa of Kafaawwan wanti gaarii
waggaa lamaan dabarsan keessatti walii galtee uumanii jiranii amma ammoo boboon dhufee jira jechuudha si galee walitti there is no clarity hin jiru nevertheless akkuma si jedhe si galee kunniin sadiin ta'uu baannaani abiyyiin amanu jedhe kanniin keessa tokko lama sadii godhu jira. Ana ammoo badiin biyyoolessaa akka ta'uu qabuuf maaliif akka yaada kiyyaatitti no matter what hammam illee utaalta akkuma siin jedhe mariin biyyoolessaa ta'uu qaba. Abaawonis kan gaafatan marii biyyoolessaa ta'uu qaba. Marii biyyoolessaa kana keessatti Jawaar fa'a kafaa onfaati yoo haa deemte jettu. Jawaar faati kafaa onfaati marii isa irra teettee osoo woboon biyya bosona keessa jiru achuma taa'ee woboon marii kana irratti hin argamu. Abaawoo maneedhaa keessa taa'eeti mariin sun eenyuun keessa namni sammuu qabu aanan adii yoo siin jedhamee akkam goote namatti himta. Aanan bifa kam yoo siin wayaan kiyya aanan yoo siin jedhe yoo siin gadini dhiigni bifa isaa yoo siin gadini so akka yaada kiyyatti marii kana itti fufuuni because marii kana diddaa fi abiyyi filannoo katti oofee jedhe. Filannoo kana immoo legitimasiitti hin bitatuu fi abaa'uuf kafaa'uu biyyaa baasee dirree ofii isaatii fiigeetiin injifadhee jedhee addunyaa saniif gorsaa jira. Inni ka barbaadu sanii. So Oromoon ka godhuu qabu warroota keenya ka achi ergaa jirru kana ka achi ergaallee okko carrama ta'eetti affeeramanii dhufan. Hadda jaalannee jibbitee qawweellee meeshaa waa hedduu harkaa qabu mootummaa kana abiyyi harkaa qabu. Ka fe'ee ajjeesee reeffaalatti darbaa jira keessattuu Oromoo biratti. Because gocha inni Oromoo irratti godhu otoo saba biraa irratti godhee addunyaan ittiin dhiyeessu. Garuu gochi inni Oromoo irratti godhaa jiru waa Oromoo ta'eef namni martuu gurra qabatee jira. Nutiyyuu ummaan Oromoo idduutti hin dhagahamne obboleessi keenya yoo bineensi nyaatee jiru. Akkamitti namatti dhagahamee jira. So marii kana keessatti shakkii tokko malee warri achi deemu warra kanneen lamaan woboo fi warra abaa'oo dimaandii hin godhani shakkii tokko malee jechuun because nutillee akkasuma jedhaanii jirra. In fact kasiin fixini gaafa Baayiden hedduudhaan ka dagadhee wixata jimaata in bahanii wixata Baayiden telefoonaan isa dubbisee jedhe senator Rish poostii kennaa agarte taate sanamoo tattaaddattimumaan baasee sa'ama tokkoon bud bilbilli bareedaa hidhamtoonni kumaatama mana hidhaa keessatti shamaa jiranii bahuu baanna malee mariin hin dalagu jedhee baasee jedhe. Wannummaa advokasiin goonu juusan hadhallee walgahii irra hoteennu yes bahee jirra galatooma hedduu gammannee jirra because wanna gaafataa turre garuu 99.9 mana hidhaa keessa jira. Mariin deemu tokko hin jiru. Woboon bosona keessa taa'ee deemu jiru kanaafiyyuu kana dhiibaa jennee sanuma itti himna sanitti godhuu qabna. Akka advokasiititti akka Oromootitti wanti nu godhuu qabnutti baasa warra kana marii kana irratti argamuu qaban. Because marii teettee achi booda marii kana irratti si galee ce'umsallee mootummaa ce'umsaa akka fiduu dandeettu. Marii kanatti maal ta'ullee kan murtuu dandeessu malee manuma kan keetitti atillee waan barbaadde fidan marii kana irra ta'uu qaba. Mariin ta'uu qabaa jedha. Mariin ka abiyyi deemaa jiru kanaa miti by the way. Ka abiyyi ka ofii isaati nama mara bakka buufatu warra loyaltistii fideetiin marii kana akkamitti dirree isaa irratti taphachuu hin danda'an. Mariin kuni marii adda marii independent ta'uu qaba. Kanaaf ka Ameerikaallee dhiibbaatti itti godhaa jirru Ameerikaan immoo dhiibbaa godhutti jirtu kanarratti amma akka godhaa jiru kun akka ceesisne hin beekanii nevertheless marii kana marii yoo jennu marii abiyyiin deemaa jiru sanillee miti jechuudha. So akka amma waan asirraa hubadhu akka preconditionii wayii kaawwachuun isaan irra jira waan jettu natti fakkaata akka ilaalutti. Marii sana irra godhaa abaawoon hin hiikamu taanaan TPLF waggaa 27 guutuu abaawoo balleessu waan isheen hin godhe jiru. Dhagaa isaan hin galagalchine jiru. Nama ajjeesuu irraa kaasanii, nama hidhuu irraa kaasanii, nama ari'uu irraa kaasanii. Abiyyi gadda waggaa arfan kana keessatti adda bilisummaa Oromoo lafarraa balleessuu waan hin godhe jiru. Dacheen hin galagalchine jiru. Even isaan hooggansa isaanii gidduutti illee garaagarummaa uumii isaanii walitti naqee waan hin godhe jiru. Balleessuu hin dandeenye. Inumaayyuu political landscape Oromoo edda Jawaar fayyadamanii baay'ee jijjiiran. Completely directionii biraa argaa inni qabate jechaadha. Hin danda'ama. Amma rakkoon jiru isaan kana utuu isaan kun waraanni rakkoon isaan qaban adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gidduutti rakkoon jiru kun otoo hin hiikamin marii biyyoolessaa gaggeessuun tasuma hin danda'amu. Rakkinni iyyuu achi lafa inni jiru. Isa kanaafi preconditionii wayii fakkeenyaaf amma jennu manami maalaasaa Oromoof Oromummaadhaa fi Oromiyaa irratti waa'ee Oromiyaa irratti negotiationii tokko jiraachuu hin qabu. This is a dead. Isaan garuu hibiribiraawii federalism yookiin immoo structuralismii sanatti jijjiiruudha kan isaan barbaadan. Oromiyaa qicanii geographically.
gadaa irratti culture irratti afaan Oromoo irratti tokkummaa Oromoo irratti negotiationiin tokko jiraachuu hin qabu. Preconditioning akkanaa kun jiraachuu itti jira kan jedhanii yaadan jiru. Do you support that? Laali preconditioning akka ammatti lafa keetti kanarratti Oromummaa irratti lafa Oromoo irratti afaan Oromoo irratti qabeenya Oromoo irratti amma fakkeenyaaf akka yaada kiyyatti dhiifama agarri yeroo baay'ee amantoonni martinuu waa'ee dubartii irraa haasa'a. Sigalee baayiloon bahu amantii keessatti waa'ee dubartii irratti sigalee qaama dubartii irratti eessa mul'isti eessa mul'isnee akkam gootiif kanatu rakkisee ni jira na ofolchi jedhee sigalee baayiloon warroota dhiiraa qaama dhiiraa irratti bahu hedduu ni agartu. Qabsoon Itoophiyaa keessallee sigalee seerummaan bahu Oromiyaa akkamii kukkunnaa afaan Oromoo akkam goonaa gadaa akkamii balleessinaa. That is really because that is the big elephant kamana keessa jiru jechuudha. So I think anafi it's the obvious sirriidha sun sigalee it's the obvious sigalee kanarratti ilma Oromoo ta'e qabsoon Oromoo waggaa 10 eessa jirti waggaa 50 eessa jirti qabsoon Oromoo akka Maanjalloo jette sigalee kijiba keetiin ni caccabsita jette arise sigalee akka daaratti ni ka'aa jedhe qabsoon Oromoo akka daaratti kaate afaan Oromoo reediyoo caccabsa jedhani ani fi kiyya zalamoo jennaan dargaggummaa kolleejii jalqabuu ni yaadadha iskoolaa keenyatti Oromoo Student Association jedhee banee jennaan ati intala bareeddumaaf Oromoo himatta ati beekumsa guddaa qabda you're too smart to be Oromo you're too beautiful to be Oromo ani fi kiyya naan jedhee jiran biyya Ameerikaa kana keessatti sigalee yaadadha barkummaaf jaayinna tokko biyya dhaqeetiin afaan Oromoo baasa keessatti baasa guddaa tokko yaabbannee karaa qonna askoo ni beektamti eessuun jedhu karaa askoo deemaa jirru afaan Oromoo dubbanne makiinaan guutuun garagalee nu dhaale akka waan nuti sigalee achi sirba afaan Oromoo dubbanne sirba afaan Oromoo askoon immoo Oromiyaadha sitti sifaa galu sigalaan Oromiyaati garuu nam tokko yoo afaan Oromoo dubbachuu hin danda'u sigalee hangas fagaannee dhufne amma Oromoo ta'uun ka qara dhokatii Oromummaa isaa wooku waggaa sadii dura haati akkoonti haati mataanti Oromoo jedhanii himatu jalqabanii turanii jechuudha. Oromoo waan gadi galtee fi so kaati kaasee irratti sirriidha namni negotiate godhuu jiraan jiru. In term of preconditionidha. Ka godhuu qabnu laali mootummaan kuni akkuma duratti jenne abiyyi Oromoof yaada hin yaadu. So wanni inni godhaa jiru akkamitti paawurii kana yeroo itti dheereffadha. Okay eega sanni taate kiliirii walii galle taate kafaa'us ta'e Awaus ta'e yookiin ollas ta'e kanarratti yoo walii galle ta'e namni kun inni godhu hundiyyuu akkamitti yeroo isaa itti dheereffata. Kanaafiyyuu nuti ammoo waliinuu dhaabbannee ce'uu dadhabaa jirra gargarchituu hin dandeenyu qaba. Because opinion illee nu keessaa achi baate jara kaampii jara achitti dhiistee waliin dhaabbachuu qaba. Waliin dhaabbachuun maal jechuudha warra karaa nagaa deemu. Karaa nagaa jechuun daboo nagatti galtee manatti galtee raftaa jechuu miti. Karaa nagaa lola jiru qabsoo kana keessa jiru warra faana deemu. Warra bosona keessa ru'ii isaanii kennanii muka nyaataa jiranii kalafee nyaata kadhoqqee nyaataniitiin marga irra bulaa jiranii kana qarqaarudha sigalee wal bira deemuu qaba absolutely kara marachuu deemuu qaba kana deemuu qabdu achi dubbachuu qabdu negative energy uummata Oromootti yoo seenuu jalqabu abiyyuu ka inni abaa'oo achitti dhiisee warra kana baasee fi akka Oromoo wal nyaattuuf hin beeka ka Oromoon sigalee gaafii kana kaasti waan beekuuf ati obboleessi kan kee waliin si hidhan ana dhiisanii yoo isa hiikan natti dhagahamee jedha exactly calculate inni nu saniif godhe ati ammoo traappii isaa keessa akkamitti seenuu dandeetta Oromoon traappii kana keessa seenuu qabdu jechuu kiyyaanii Salamuu ka jedhamu. Baay'ee gaarii karaa biraatiin immoo dhaaboleen siyaasaa amma ajennu amma jarreen kun warfaasa ta'anii adda bilisummaa Oromoo daawwii ibsaayyuu borba'ee innaa dhaqee warri olaas Oromoo faasa ta'u. Innaa dhaqanii waan isaan jedhan Oromoo callumadhee fudhatamu public pressuring no Oromoon kana barbaada interesting keenya kan amma siyaasa Ameerikaa innaa fudhatte publiciitu pressure godha siyaasa isaanii. Warra Dimokiraata yeroo isaan poolisii jijjiiran agarta immediately right away. Walgahii garaagaraa geggeessan innoo kun nan baasu jedhee uummati walgahii bahee waan meeqa godha. Publiciin pressure ammanii irra kaa'uu qaba jarreen kana. Amma nuti kan nuti goone miidiyaa irratti nuti haasofnu kuni we putting pressure on the warfare irra pressure kaa'uudha jedheetii yaadan karaa koo. Olaa irras ta'u warra jaldaa hojjetaa haasatu kan biraa. Akkamittiin pressure irra keenya moo calluu ennee fudhannamoo yeroo isaan dhaqanii minnaa fakkeenyaaf okay qalaanfaa jawaafaa dhaqanii waan tokko godhan yookiin jaaladhaa dhaqee waan tokko godhee fudhannee irra jenneetti seennamoo how the work.
That's very good question actually. Sirri jette si galee what is our role miti maal caqisneetu manatti gallee deebinutti kenneenu owiiduu kasitte. I think bakka kana irratti wanti guddaan iyyuu yeroo baay'ee hanqina Oromoo irratti kan argu Salamoon yeroo baay'ee irratti nam tokko hin faarsanii waaqa dubbachuu hin dandeettu nama isa irraa. Si arrabsamtee jetta. Ani durumarraa iyyuu jiruma kiyya irratti ilmi namaa waaqaa miti. Arrabsuu qeeqa'uu mirga kan keeti. Sigalee ati yoo nama arrabsite nama si nyaatu tokko ofii kiyya waan hin argeef jechuudha. Eenyumayyuu haa ta'u namni namaa waaqaa miti qeeqamuuf uumamee jedhe. Qeeqamuuf as bahee jedhee qeequu qabnaa pireeshariin necessariidha jedhee. Mariin amma nu godhaa jirru is absolutely because numartiin ana qofaa miti of course nama hedduu dubbistee yaada kan gaggaafataa jirta. Beektota hedduu dubbisaa dubartii dhaabbilee hedduu dubbisaa jirta because uummanni machuur ta'uu qaba. Sigalee warroonni deemanillee hin beekanii muudii uummata keenyaa garam jira. Ilaalchi uummanni keenya woboorraa qabu garamee. Ilaalchi uummanni keenya hidhaa keessatti hafee kana kadhamee. Warra keenya kafaa'oo kana dhiisiiti ibi warma PPTU Itoophiyaa sabaaf sablammii Itoophiyaatiyyuu Oromoon hidhamtoota hafte kan akkamitti ilaalaa jira. Dagatee jira. Moo bakka woboo kakalee isaaf du'aa ture kana irraanfatee jira kan jiru that is absolutely necessary dha. Haasaan kuni jaraafis diinaafis waa hedduufiyyuu bareedaadha. Haasaan kun ammoo constructive ta'uu qaba sigalee. Haasaan kuni positive kara ta'uu qaba. Kara akkamitti encourage godhu malee nama keenya kan qoodamne because yeroo hedduu akkuma siin jedhe sigalee gaafa karaan nagaa ka'ee jedhu garana baduu qaba warra jedhutu jira sigalee. Karana ka'u ammoo kara namaa dubbatte jedhee kasi dhiibu hedduu waan jiruuf warroon summiin ammoo summii qabsoo kenna keessatti mootummaan bakka kaayee sigalee sabboona of fakkeessanii si ammoo gantuu si fakkeessa beektaa ofii sabboonaadhaa ID Oromummaa qabanii ati ammoo Oromummaa kan keessi gaafatan namoonni akkasii ammoo qabsoo Oromootiif hamtuudhaan jedhee yaadee jedha duratti kan siin jedhe sigalee warra kanneen irraa konfidensii qabaanna because marimoo biyyoolessaa kana keessa turadheette achii fuutee eessa geessiti qabrii geessiti otoo abaa'uun manidhaa keessa jira akkuma dura siin jedhe sigalee otoo waboon bosona jiru waan achii bitte kan eenyutti kenniti eenyutu irraa fuudhee jira in jiraatu sigalee is gonna be problem ammoo confidence kanaan siin jedhe jalarratti qabnee jenna so what we need to do is Oromooni ka biyya alaa jiru warri miidiyaa geggeessu roolii miidiyaa ofii taphatuu qaba roolii miidiyaa isaa keessatti ammoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee Oromoo keessatti kan argee jedhee miidiyaa sababa biraan dhageeffadhee jira. Otoo dhugaa argin irra kabanii darbanii sigalee keessa gaafatanii jedhan yoo an balleessisa lama yoo an dogongoree jedhee ilma namaati namni yeroo mara hin dogongoree jedha. Gadi qabdee na gaafatu qabda. Gaafa akkanaa ati akkana hin jenne maaf jette. Inni dogongorte yoo dogongorte irraa deebi'ee jedhe. Bakka ana qofaaf miti sigalee gaafa an dalagaa waa dalagee jedhu dalagaa kiyya immoo akka waan hin agarreetti gara bira laalte maybe yaadatta muuvii adda addaa keessatti barsiisaan tokko barsiisuu beekta mucaa afoo harka baafatu hin argu gaafii qabdanii jira baay'ee afoo taa'ee harka baasaa jira gaafiin hin jiru jedha ati harka baasee jira qabsoo Oromoo keessatti wal saamutu jira akkasitti utuu ati dalagdee akkasi agarre kanaafiyyuu wanti warri miidiyaa dalagaa ofii kan miidiyaa gadi qabee gaafachuu qaba. Akkuma warra kafaa'oo gaafatu abaa'oo gaafachuu qaba. Because abaa'oo mambarii biyya alaa qaba. Woboo warra qabsoo keessatti lolaa jiru qabsoon keenya hangam dhiiste. Beektonni Oromoo rakkoo woboo keessa jiru saffisaan deemuu dhabuu rakkoo yookiin hanqina waan adda addaa irraa dhabanii maaltu ta'e qabsoon keenya bakka hanga'uu dhabde. Maaliif wanni tokko bilisoomsuu dadhabnee jenne yookiin dadhabina meeshaati dadhabina intelijensiiti maaliif qabsaa keenyaa fi garee warra waraanaan deemuu fi politika walitti seenuu dhabuu danda'e. Sigalee beektonni Oromoo kan waliin deemu gaaffii kana gadi baastee gaafachuu qabda. Rakkoo Oromoo keessatti tokko mootiidhaan tuqani sigalee mootiidha achuma irratti namuudii siin jedhan muudamuu qabda. Oromoon ammoo waan tokko beeku muuduu fi miti jawaariin illee maan ta'an eenyuuniyyuu aangotti baasnee muuduu fi miti ka du'aa jiru. Dimokiraasiif du'aa jira. Eenyuuniyyuu akka dikteetar ta'uu hin barbaannu. Wala abaa'oo ta'ee, woboo ta'ee, kafaa'oo ta'ee muuduu hin barbaannu. So warri miidiyaa dalagaa keessan gaafachuu qaba. Warri community illee dalagaa ofii dalaguu qaba. Warri advocacy illee sigalee amma jawaarfaati baate gallee rafnaa akka jennu taate rakkoon san taate. So namni martinuu kun ammoo warra Oromiyaa keessatti bosona mana Oromiyaa keessatti jiru. Oromoon dammaquu qaba. Oromoon hadda agartee jirta biiroo Oromiyaa afaanii loogoo jijjiiraniitiin afaan Amaaraan jala barreessanii jira. Kun yoo dhiiga hin gubini osoo guyyaan agartu tokko quuncanii eenyummaa kennu yoo haqamoo akkasitti dhagahamne taate bilisummaa warri diyaasporaa fidu tokko hin jiru. Uummanni Oromoo biyya keessatti jiruu ofii jiraataa sigalee woboon namni
kumni fudhan kumni dhibbaa tokko sibiila soomsomata miiliyoona 60 hin danda'u. Uummanni Oromootuun gabrummaan kun itti hammaatte meebii gabrummaa akkana jaalatan. Yoo gabrummaa kun jaalatan taatan immoo itti midhisanii dhiisuudhaaf guyyaa guyyaan hooqamanii otoo arganii Oromummaa irraa haqamanii tuma naaftanyummatti waan deebi'anii fi kanneen miidiyaa wanni godhuu danda'u miidiyaan keenya hanqina advocacy hanqina guddaa qaba. Miidiyaan keenya propagaandaa mootummaa Abiyyi yookiin mootummaa naaftanyyaa oofu wal bira gahuu hin dandeenye. Achi dhihaachuu hin dandeenye. Nama keenya dammaqsuu hin dandeenye. Rakkoon keenya sanii jedhan. Baay'ee galatoomii politikiyaa. By the way, gidduu kana kan inni gaafachaa ture iyyuu isa kanarratti toopikiin keenya maaliif qabsoon Oromoo what's the problem maanni rakkinni keenya maree keenya keessaa tokko kan ka'e waa'ee political crisis Oromoo keessa jiru maal fakkaata. Adda bilisummaa Oromoo akkuma sirra dubbadde uummata baay'eetu jaallata. Maqaan adda bilisummaa Oromoo yeroo dhaga'amuu fi alaabaan yeroo dhaga'amu inni kaan hin boo'a inni kaan baay'ee keessa keenya keessa jira. Garuu yeroo ol gahii waamu yeroo waan tokko ta'u inni where is the disconnect? Adda bilisummaa Oromootu ofiisa revolve gochaa hin jiru moo uummatatu irraa ce'ee deemaa jira moo what is it? Akkamittiin maanni rakkinni isaas jedhu adda bilisummaa Oromoo qabatu hin ta'in kafaa'oon himanta isaa. Kafaa'oon innaa teessee ilaaltu baroota dheeraadhaaf hojjetu turanii garuu miseensi isaanii ammuma kana baa'oo isa Eertiraa ture iyyuu miti. Where is it a problem? Maali uummati Oromoo kan inni barbaadu exactly? Kan siyaasonni keenya kan isaan barbaadu geessanii maali kan inni dhaabi koo barbaadu hin ta'in uummati kun maal barbaada? Poolisiin isaanii, adeemsi isaanii, ilaalchi isaanii uummati maal barbaada jedhanii sarvee godhanii akkasitti poolisii dizaayin godhu malee amma koo kana argitu dhaaboleen siyaasaa isa ta'u kanumti kamiyyuu civic organization poolisii draafti godhu ta'anii nama 5 nama 6 ta'anii yookiin nama 10 ta'anii isuma kana Oromoon fudhatee yaadeemu community isaa yaa'uu jedhaniitu yaadu. Community maal barbaada exactly? Isa sanarratti hundaa'uu qaba sila. Kanarraa kan ka'e amma civic organizationis miidiyaanis kan namni irraa baqatu yeroo baay'ee. Kanaaf wanti sirraa irra jiraatu baay'eetu jira. Achi keessatti waa'ee ibsa kafaa'oo sila kaaste tokkoon waa'ee kafaa'oo kaasnee waa'ee ibsa isaan eeggadda baasan tokko keessatti wanta namoonni konfidensii irraa qabaachuu qabu. Kafaa'oo yeroo dhaqee mari'aatu sojeetti irraa kaaseetan kan hin kaasuu barbaade. Isa irratti waan isaan kaasan tokko waan lamatu namoonni kaasanii haasa'an hin argaa. Tokko waa'ee jijjiirama mootummaan kun adeemsa jijjiiramaa godhateera gara nagaatti deemuudhaaf waan jedhu wayii. Achirraati lammata irratti immoo kan namoonni yeroo baay'ee koomentii godhanii warri hidhachiisan warra qawwee baatee biyya keessa kan specifically waraana bilisummaa Oromooti yookiin mootummaadhaan jennee jeneraaliidhuma kan isaan kaa'anii warra hidhachiisan hidhachiisuun waraanni akka babal'atu gochuudhaa kan jedhu wayii jecha kanatu jira achi keessa. Inni kun komee guddaa kaasee jira. So isa kanaaf innan sila sii kaase. Landscaping political Oromoo jijjiirameera edda Jawaar fa Baqqalaan fayyadamanii. Ilaalchi uummataa gara waraana bilisummaa Oromootti deemaa jira baay'een isaa. Qawwee malee Oromoo bilisoomsuu hin dandeenyu kan jedhu irra majoritiin deemeera jechaadha. Isa kana navigate gochuun illee isaan rakkisa kun naqata takka miisisteepiin akkasii xiqqoo rakkinii inuu ta'ee adda trustii namaa irratti. Dhiifama naa godhi kalammata xaleecha yeroo lama sadii illee dubbisee jira maybe waan beekta line by line dubbisee sanii ka change ka jedhu dhuguma sun. He bahuun jira that by itself is a positive change. Sigalee suni fudhachuu qabna. Kan jette so I cannot really commented Salamonik because I did not read the bakkasanii maybe naarkaa baatita naaf wachii jedhe. Daa rakkoon jiru. Isaan adda waraana bilisummaa Oromoo hin jenne jeneraali namoonnis lafa isaan fidan illee naan galu akka takka namoonni viidiyoo waan hundumaa walittidha. Hidhachiisuun waraana babal'isuudha kan dhaabbachuu qaba hundumtuu nagaaf qophaa'uu qabu waan jedhudha wantichi achi keessatti kan hin arge. Anyway dhumarratti marii biyyoolessaa kana geggeessuun absolutely bu'aa Oromoodhaaf hin hojjetu taanaan isa sila kaasne. Dachee Oromiyaa Oromoon ofiin bulchuu danda'utu jira Itoophiyaa keessa jiraachuudha yoo ta'e sabatti haasofna yoo ta'e. Afaan Oromoo bal'atee adeemutti amma sila afaan Oromoo kaasee taasisan waa'ee mana barnootaa kaasan. Inumaayyuu innaa biyyatti bilbiltee nama gaafatte ijoolleen har'a elementaries jirtu dura afaan Oromootiin jalqabu har'a afaan Oromootiin iyyuu jalqaban barnoota afaan Amaaraan jalqabu. Filannoo ta'e jechaadha afaan Oromoo. Afaan Amaaraatu immoo akka waan itti kaarikulamii complete jijjiiranii namoonni kitaabuma illee waan binnuuf wallaalle irra dhaabaa jedhanii dhaabne irra kitaaba sadurii dhaabsisaniiru jedhu namoonni ijoollee isaanii akka itti barsiisanii sadarkaa sanarra ga'e jechaadha. Aadaan Oromoo sirni Gadaa iddootti deebi'uu irratti
tokkummaa Oromoo gargar qooduu yaaluu irratti yookiin gandaan yookiin amantiidhaan yookiin bifa garaagaraatiin gargar qooduudhaaf yaaliin ta'uu dhaabbachuu qaba. Kanarratti nannaba isheetiidha. Isa kana gochuudhaaf hawaasi keenya pireejarii ammamii gochuutu jira. Akkamitti olii hojjechuu qabna? Rakkinni keenya oliin hojjechuudha biyya alaana keessa. Civic organization oliin hojjechuudha. Waliin teenyee haasaa oolla olgayii every weekend amma ilaalte Oromoon hundi olgayiira bakka hundumaatti. Garuu naqata takka olgayii mata'ee waan hafu fakkaata. Isa booddee immoo ji'a ja'a immoo deebistee isa ijaaruudhaaf olgayii taa'aa ji'a ja'a teesse immoo sammuu deebistee isa diiguuf immoo olgayii teessa deebitee. Akkam goon. Dubbii guddatti dhufte sana. Ofii baddaanallee balleessuu deemaa I guess I think just walitti haasahaa jirra malee waliin haasahaa hin jiru Oromoo irratti Salamoon. Exactly. Walitti lallabaa jirra. Ajandaan dhufa, atis ajandaan dhufta. Ajandaa kee iskoor goota, ajandaa kee iskoor godha, hin deemta, achi booda isa duuba eenyutu jira. So waliin haasahaa hin jirru, waliin pilaan godhaa hin jirru dhuguma rabbiin. Because baay'inni keenya qabeenya keenya rabbi wanti nu kenne keessaa tokko ilaalte jette baay'ina nu kennee jira. Garuu carraa ta'ee ammoo baay'inni sun abaarsa nuti ta'eetiin gantuu goobana nu keessatti baa'atee jira. Kennuma kanatu warroonni kalee waggaa 20-30 abaaboo keessa turan hadda mootummaatti to'atan keenyuma kanatu maatii keenya kanatu Salamoon dhugaa dubbannee jedhe keenyumatu nutti gargalee jedhe yeroo baay'ee kan itti fayyadamee jedhu dhukkuba kaansariidha. Laali naannoo Tigraay irratti balaan ka'ee jedhu is acute yeroo gabaabaadha addunyaan dhiigitee agartee jirti hin boba'aa jira kaasii galee ka Oromoo ammoo kaansariidha is inside kaansari. Kaansarii jechuun seelii nagaa kanatu garagalee attaaksi godha. Ati seelii nagaa kana hin beekta akkamitti ofirraa eeguu dandeetti because seelii normaaliidha akkasiin deemaa jiru kanumatu twistee seelii kaawwan attaakku'ee akkasitti nuuf ta'aa jira jechuudha Oromoo keessatti. That is the reality. I think akkuma tamma jettisii gadee tokkoon otoo argaa jirru otoo balaa lola kana keessa jiru mootummaan kun Oromummaa waan jedhu diina Itoophiyaa godhee tokkoon haqqee suuta luqqiseetiin ijoollee teenya hadha afaan Oromoo kana dhiiga hedduun dhufee jedhe. Sigalee akkanaanii miti yookiin ammoo Oromoon waraqaa filateetiin miti afaan Oromoo kan dhufe. Namoota hedduutu itti du'ee dhufee jedhe. Salphina hedduu keessa darbee dhufee jedhe. Yeroo afaan Oromoo dubbatamu akka gadhee akka gowwaa akka wallaalatti ilaalamu sanke yeroo afaan Oromoo reediyoo cabsu uummata akkasitti as gahee jedhe. Sigalee uummata ati diimtuudha waan Oromoo himatta. Ati beektuudha maa Oromoo himatta yeroo jedhu uummata akkasii yeroo san kana keessa cabsee dhufee jedhe. Afaan Oromoo hin badaafi miti. Oromummaan hin badaafi miti. Mootummaan kun sirni amma jiru kun sirna Oromoodhaaf ta'uu miti jedhee ni amanaan illee akkana kun maayoo jette yookiin Salamoon natti mee yookiin waboon jara jibbiteef miti because gochaan jaraa ofii isaatii an erbiin jedha. Sigalee yoo ati gochaan kan kee Oromummaa haquuf taate natti immoo qabdu Oromoo jibbanaan jettee because hin argaa jira kan waan ati godhaa jirtu sirna gadaa abbootii gadaa ajjeesaatiin gadaa ceesisuu yaada qabdu naan jechuu hin dandeettu kaa warra abbootii gadaa ofiitiin kan bulaa jiruyyuu waan ta'een been Oromoo keessatti ajjeeste jette. Otoo Amaara warroota ajjeeste Oromoon hin cadhistu. Otoo Tigreen ajjeeste sila jirni ugutee hin ajjeeste jettu. So Oromootu gadhaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma amma duratti ati jette waan hadda haasofnee ji'a jahaadha. Maali ani community Oromoo keessatti hin guddadhe Salamoon waan isa ajaa'ibsiisu 2006-4 join godhe. 2005 I think board keessa filamee awul college jalqabee kan jedheetini yeroo san Oromoo nama 30 dhufa walgahii waamte jette hadda nama 10 dhufee jedha. Kun immoo rakkoo Chicaagoo qofaa miti. Rakkoo isteeta hedduuti. Oromoon Minnesota keessatti 40 jenna. Walgahii jara 10 kaboo argatee jirta. Washington DC olaatte jettu xiqqaate Oromoon 10 jira. Hiriira jarri yaamtee Oromoon 1 Westlake kabaatu argatee jirta hin jirtu. Kanaafuu what is it sigalee what is it rakkoon akkuma jette abaa'oon ummanni abaa'oo kaabaan hin guddisin hin jiru. Because eenyummaa Oromoo ka fide abaa'oodha. Kan barsiise abaa'oodha. Ceekuu abaa'oorratti dhaabbanneetiin dubbataa jirra. Kanaafiyyuu garuu abaa'oon yoo walgahii yaamu you don't see them. Woboo harka dhahuuf amma sigalee faashiniidha. Garuu woboodha mallaqa obuusaa jira walgahii waamee jiru kan dhufin jiru. So what is it about Oromoo rakkoon keenya maali? Kanaaf duratti ummanni biyya keessa jiru.
yoo gabrummaan kun isaaniif male isaaniif ta'e nu isaaniif beekuu hin dandeenyu. Uummanni keenya haga dandeenye barsiisummaa kanaan dammaquu qaba. Otoo ija jaraatiin arganii afaan irraa haqamee afaan Amaaraatiin barreeffamee jira. Gaaf bira imbaasiin Ameerikaa yoo yaadatti taate baga isiniin gahe jedhee afaan Amaaraatiin barreeffamee jira. It was not accident. It was intentional. State Department fi akkasumas wantillee imbaasiitillee barreessinee ture. It was no accident. Sigalee mucammaan tokko kan hin baratiin dogongoraan. Akkamitti qubee laatiin qubee afaan sabaatii walitti waan goote jedhe. It's intentional ajandaan jarri qabdu Oromootan irraa haqaniitiin qubee jiraatii fi afaan jiraatii deebisuu waan barbaadaniif imbaasiin ammoo san keessatti harka beekee osoo hin ta'e imbaasiin hin beeku warri jala jiru ammoo intentionally godhanii jechuudha. Uummanni Oromoo kana dhageeffatu ka biyya keessa jiru abbootiin qabeenyaa otoo argaa jiru awwaalamaa jirra hoo kan dhaga'amu taate dammaquu qabna. Wanni nu gochuu dandeenyu uummata keenya barsiisuu uummata keenya dammaqsuu qabna. Haqa jirtu kan itti agarsiisu mootummaan kuni mootummaa Oromootii miti. Mootummaa diina wajjin ta'eetiin diinallee gatii ofiisaatti abbootii gadaa ajjeesaa Oromoo ajjee akkumatti jette gaafa Tigraay keessatti gubee jedhu Wallaga keessatti boombiin godhaa jira. Eenyu ka dubbatu hin jiru. Atiin dammaqsiisa kana irratti dalaguu qabna jedha.